Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa loltoota haaraa leenjisaa ture EPCCM. Waraanni bilisummaa Oromoo kan bilisummaa uummata Oromoo afaan qawweetiin deebise jechuun qabsoo hidhannoo Empire Itoophiyaa wajjin taasisaa jiru loltoota haaraa leenjisaa ture lixa shaggaritti eebbisiisuu isaa ibse. Gama biraan sochii taasisaa jiruun bakkaa fi lafa gaheetti uummataan simannaan ho'aan taasifamaa fi kan jiru yoo ta'u marii nageenyaa fi dadammaqiinsa uummata wajjinis taasisaa jira. Bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Daandiin qabsoo karaa nagaa cufachuun Empire Itoophiyaa gateetti uummata Oromoo fi Oromiyaa irra dhaabbatee saboota Itoophiyaa cunqursuuf balbala waraanaa itti banee jedhamee amanama. Hoogganoonni qabsoo karaa nagaa hidhamuun qeerroon riiformii Itoophiyaa keessatti dhaleessee riiformicha keessaa moggaafamuun gaafiin Oromoo fi Oromummaa jijjiiramichaan liqinfamuu fi dargaggoon lafee dugdaa jijjiirama Itoophiyaa ta'e kutaalee Oromiyaa hunda keessatti ajjeefamuun mooraa qabsoo hidhannoo Oromoo humna namaatiin gabbise. Dargaggeessi injifannoo saamamee fi riiformii keessaa dhiibame waraana bilisummaa Oromoo kan bilisummaan Oromoo Itoophiyaa akkanaa keessaan hin deebitu jedhee bosona Oromiyaa filatetti dabalamaati jira. Dargaggeessi mooraa qabsoo hidhannootti dabalame ammoo leenjii loltummaa fudhatuun eebbifamaati jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree giddu galeessaa lixa shaggar leenjitoota haaraa leenjisaa ture bakka uummanni bal'aan argamutti eebbisiiseeti jira. Dargaggeessi qabsoon karaa nagaa itti cufattee qabsoo hidhannootti dabalamuun bilisummaa Oromiyaa demokraasii fi nageenya uummatootaatiif wallaansoo hidhannoo taasisaati jira. Wallaansoo hidhannoo taasisaa jiraniin injifannoo bareeda gonfataa jiraachuus waraanni bilisummaa Oromoo ibsaati jira. Gama biraan sochii hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiruun zooniilee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u hunda keessatti aanaalee fi gandoonni to'annoo isaa jala jiraachuun yeroo garaagaraatti ibsaati ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Soddonbooroon marii nageenyaa fi dadammaqiinsa aanaa Gumii Eldelloo fi Liiban keessatti taasisaa akka jiru loltuu waraana bilisummaa Oromoo fi ogeessa fayyaa Cibraa Soddonbooroo kan ta'e Dr. Jabeessaa Adnaan turtii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin taasiseen dubbateeti jira. Gandoonni akka Malkaa Gubaan, Soloqii, Dibbee fi Bulbul gandoota korri uummataa keessatti geggeeffame yoo ta'u, viidiyoon naannicha irraa OMN dhaqqabe kan mul'isu hawaasni simannaa ho'aan waraana bilisummaa Oromoo simataa jiraachuu isaati. Sodaa tokko malee qabeenya isaatti fayyadamee akka barbaadetti yoo bule bilisummaa qabaa jechuudha. Abbaan biyyaa inni. Yoon qoonqoon kaasaanu. Abbaan biyyaa inni. Oromoon haa jiraatu. Ajram, Ajagam, Amo, Barabaran Amo, Biya Oromo Ratika Oromo Bulch Oromo Kofa. Ini semua itu kerasu. Walaupun maya cuma kejalan majaka, walaupun kotu walaupun maya. Waltajjiin kun aanaa Gumii Eldelloo ganda Dibbee keessatti fulbaana 10 bara 2021 kan geggeeffame yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa wajjin mari'ateeti jira. Qora kanarratti qarreen lamam hidhannoo gootuun dabaalamanii wal cinaa dhaabbatuun waa'ee bilisummaa yeroo weellisan mul'atu. Kotu wala bunna Zamni kasi ega Arkaballi seti Oda malatosa Jalate biseti Kotu vile sunna Kotu wala bunna Hawaasni fedha isaatiin waltajjiilee akkanaa qopheessee waraana bilisummaa Oromoo simataa kan jiru ta'uun loltuu waraana bilisummaa Oromoo Dr. Jabeessaa Adnaan irraa kan odeeffanne yoo ta'u waltajjii hawaasaa kana irratti mariin dadammaqiinsaa fi hubannoo uummataaf kennamaati jira. Walabummaa jechuun singala buute. Qophaa'a taa'aadha qophii qabaachuu qabdan beeka. Qophii qabaachuu qabdan singala bu'uun jaallan amma ergaa guddoo dabarsanii jechuudha. Walabummaa jechuun immoo
biyya duraan gabroome kabittaa alagaa jala turetu addunyaa gubbaarratti beekamaa jechuudha. Oduu keenya itti aanuun manneen hidhaa Impaayera Itoophiyaa keessatti dubartoonni hidhaman dhiittaa mirga namoomaa hamaa fi cabiinsa mirga dubartootaatiif saaxilamuun gidiraa hamtuu keessummeessaa jiraachuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffateeti jira. Dubartoota Oromoo sababa ilaalcha siyaasaatiin bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti hidhaman gudeeddaa hammaree bichaatti qaama isaanii waraanuu hamma wal'aansa fayyaa dhoowwatuutti bu'uuraalee jireenya dubartootaa barbaachisan ugguruu hammam mooraa waraana keessatti hidhutti irratti raawwatamaati jira. Bal'inni oduu kanaas itti aanee dhiyaatama. Hammeenyi Impaayera Itoophiyaatiin dubartoota Oromoo irratti raawwatamaa ture har'as itti fufee raawwatamaati jira. Dubartoota Oromoo ilaalcha siyaasaatiin rifeensa gogaa haadduun irraa haaduun manneen hidhaa keessatti haleellaa saalqunnamtii irratti raawwachuun aadeffata mootummoota Itoophiyaati. Erga haaromsi siyaasaa fi diinagdee Itoophiyaa keessatti dhufe gareen falaasama Edamuu jedhamu qabatee masaraa mootummaa seenee akkuma warra dhiiraa dubartootas dararaa hamaa irraan gahaati jira. Dubartoota Oromoo sababa ilaalcha siyaasaatiin bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti hidhamanii gudeeddaa hammaree bichaatti qaama isaanii waraanuu hamma wal'aansa fayyaa dhoowwatuutti bu'uuraalee jireenya dubartootaa barbaachisan ugguruu hammam mooraa waraanaa keessatti hidhutti irratti raawwatamaati jira. Dubartoota afur rakkoon kun irratti raawwatamee maqaan isaanii dhaqqabe keessaa Urjii Alamaayyoo, Kuulanii Bagreem, Sabboontuu Aliyyii fi Liidiyaa Abarraa dabalatee manneen hidhaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee keessatti dubartoonni rakkina daangaa namoomaaf darbeef saaxilamuu isaanii namni itti dhiyeenyaan beeku Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeeti jira. Shamarreen Urjii Alamaayyoo gurraandhala 27 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa magaalaa Buraayyuu Ashawaa Meedaa keessatti qabamte. Erga qabamtee booda kaampii waraanaa Galaan keessatti dararaan hamaan irra gahe. Rifeensi ishee haadduun irraa haadame. Haleellaa saalqunnamtii daangaa namoomaa darbee irratti raawwatame. Reebisa irratti raawwatameen gadaamessa ishee keessa dhiitamte dhukkuba hamaaf saaxilamte yaala sin arganne yeroo ammaa mana hidhaa Adaalattii keessatti argamti. Miidhaa cimaa irra gaheen qaama ishee keessaa dhiigatu dhangala'aa jechuun kan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himte nama sodaa nageenyaatiif maqaan ishee akka hin dhagahamne barbaaddudha. Urjii Alamaayyoo kan jedhamtu akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 6/7/2013 hidhamte magaalaa Burraayyuu Ashawaa Meedaa bakka jedhamutti qabamte. Magaalaa Burraayyuu keessatti mooraa waraanaa keessa deemsisanii Galaan bakka jedhamu achitti geessanii Galaan kan jedhamu kaampii waraanaatu jira. Achi keessa eenyullee dhaqee nama dubbisuu hin danda'u. Akkasumas immoo Burraayyuu keessa kaampii waraanaatu jira. Achi keessatti isheen erga gaafa hidhamtee kaasee maaxanii irra dhiitamtee maaxanii ishee bukkee qaama saalaa ishee bukkee billaadhaan kukkutamtee rifeensi mataa ishee billaadhaan kan irraa murame. Shamarreen Sabboontuu Aliyyii ammoo waxabajjii 24 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Shaashamannee keessatti qabamte mana hidhaa Adaalattii keessatti haleellaa saalqunnamtii hamaaf saaxilamte kan jettu madditeenna. Isheenis haleellaa saalqunnamtii irra gaheen gadaamessa ishii keessatti dhiigni dhangala'ee dhukkuba gadaamessaatiif saaxilamtee jirti jechuun dubbatti. Sabboontuu Aliyyii yeroo dheeraaf wal'aansa dhabdullee yeroo ammaa kana hospitaala Paawulos geeffamuun yaaliin baqaqsanii hodhuu akka taasifamuuf beellamni qaammee afuritti qabamee ture kan jettu madditeennam garuu gaafas mana yaalaa hin geeffamne jechuun himti. Ammas beellamni biraan fulbaana 17 qabamee fi jira garuu manni hidhaa deebisee wal'aansaa fi nidhiisaa hin beeknu jetti. Sabboontuu Aliyyii kan jedhamtu gaafa 24 ji'a 10 bara 2012 Sabboontuu Aliyyii naannoo Shaashamannee kan jedhamutti qabamte. Achi keessa darga gaafa sanaati isheenis maaxanii yookaan gadameessa keessa rukutamuudhaani gadameessa keessatti dhiigi wal kuufamuudhaan dhukkuba gadameessaatiin qabamte. Isheenis achi jirtu naannoo sana otoo mana yaalaan argatiin as gaafa Adaalattii fidanii gaafa dhukkubsattee isheenis garmalee du'uudhaaf jettu. Shamarree Kuulanii Bagee ammoo adoolessa 14 bara 2013 qabamtee hidhamte. Isheenis mana hidhaa Adaalattii keessatti haleellaa wal fakkaataaf saaxilamteetii jirti. Yeroo ammaa mana hidhaa Adaalattii keessatti kan argamtu yoo ta'u Liidiyaa Abarraas dubartoota Oromoo carraa wal fakkaataan isaan mudate keessaa ishee takka. Dubartoonni biroo baay'een magaalaa Finfinnee kiiloo 6 dabalatee manneen hidhaa baay'ee keessatti hidhamaniitii jiru. Dubartoonni kun hedduun isaanii haleellaa saalqunnamtii sarbama mirga namoomaaf dhiittaa mirga dubartootaaf saaxilamaniitii jiru. Dhaabbileen mirga dubartootaatiif falmanii fi kanneen mirga ilmaan namaatiif dhaabbatanis dhimma dubartoota tanaa quba hin qaban kan jedhu maddi odeeffannoo tana nuun geettem
qaamolee kanneenis qunnamuuf yaaliin taasifame hin milkooyne jetti. Dhiittaan mirga ilmaan namaa addatti ammoo haleellaa saalqunnamtii biyya gaanfa Afrikaa keessatti waraanaan raafamaa jirtu Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira. Kan raawwataa jiru ammoo bulchiinsa badhaafamaa Noobeelii nagaa Abiyyi Ahmad Aliiti. Murtaniire,